tokko assignmentina kennitala. Yoom dhufee ijjisiisu uummata TikTokii kana yoom dhufee ijjisiisee deemu kana bichaan hojii manaa naa kenna. San booda yoom dhufee hunda sheekaa qeesii dhaga'iga. Sheekaa qeesii gadi baasee ijjisiisee si agarsiisee tasuma fataarii ta'uu koo argita yoomi beellama naa kenna sa'aatii hojii. Beellama sii kanna akkuma ati ati ifumaa fittee sani ifumaa fittee jawaaruma mallaalanii fi uummanni jaalatee jara hiriiree waraanni itti uumamedha. Ana waraana nan buutee qawweetti galchite. Waraana jechuun kiyya namuma deeggartootaa fi nama isaa wajji qabsaa'ee waan san godhaa jiru jechuu barbaadeetti akkasii fuutee dubbii gara galchite muu beekama. Inni lammaffaa immoo kanan siin jechuu barbaadu ati yoo akkasuma taate maaliif waraanuma ijjalaa dhabdee yaadunan siin jechuu barbaadu deeggartoota qannasaa deemaa jirtan. Kana akkasii qabaadhu. Deeggartoota maaliif qannasaa deemaa dhufte takka lammaffaa immoo kan ta'anu maaliif tasuma fataarin kee warruma maallaqa keenyaati kan irrattu deeggartoonni kee fuula miidiyaadhaa godhuu dhaabee achuma wani jennu nutu ka dubbannu waan biraa keessa hobbattan jennee irraa oguu siyaasaa dubbii ilaallu keessaa achi turre akka nama tokkotti nama si jaalatu si galee nama hojii tee jaalatu si qofaa miti si miti hojii tee jaalanna oguu ati nama gargaartu sana irratti sappoortii Oromoo qabaanannu kun nama Oromoodhaaf gaachanaa miskiina meeqarraa mimmaan meeqa qoorsee akka fadhallee too hammaatus tolullee bira dhaabbachuun dirqamni irra jiru jenneeti. Waan kanarratti maaliif fokkos hin goone wanni nan siin jee kana gaafa kiyya achi garan galchi. Amma tokkoffaa nama siyaasaatii miti. Tokko jedhii warra siyaasaatii walitti nan geessinu nama dhuunfaa tokko maa inni. Tumaa asee bara muu beekaa. Mana na geessi. Mana deemaa dhagaam. Intarviirra hin jiraama qaalaman midilisiin hin jiraama. Lombocha. Minileksi yaa nyaatu. Tokkoffaa irratti an nama siyaasaa miti. Lammaffaa immoo ofiifuu har'a ji'a sadii ol yookiin ji'a afurii olii miidiyaa irra hin jiru jechuun danda'ama. Ani gaafan jalqabu si tokko jedhee eegale si galee. Tokko jedhee gaafan bismillah jedhee eegalu tolooltummaas ta'ee miidiyaas gaafan eegalu gaafan footoo tokko maxxansee koomentii tokkitti isaa yookiin haala manaa kooti yookiin hiriyaa koo maashaallah jennaan argaa ture. Tokkitti nama tokkitti si galee sanas nan beeka jechuudha. Nama kumaatamaanis nan beeka. Hundaa nan beeka. Garuu amma immoo yeroo ammaa kana qoosii akkuma argaa jirtu miidiyaa kana irratti hin jiru. Miidiyaa irra hin jiru jechuun danda'ama nama tokko tokkitti yeroo suusee akkuma kana dhufee dhufeetanii iyyee ba'a malee ofii kootiifuu kan jira nama afaan qabrii deebi'ee alhamdulillah yaalarra jira yaalarra ture amma immoo gara biyya kootiitti galeetanii ziyaararra jira akka gaarii. Kanaaf waa'ee miidiyaa kana yeroodhaaf dirqama irraan tasgabbaa'ee irraa ba'ee yookiin mana namaa jala deemuu dhiisuu osoo hin taane kanas yeroo inni fe'an dhoksaan qabu hidhadheen deemu qaaleedhuma bakka tokko seenee dubbadhee ba'a. Kana fayyaa kootii wajjin kun waan fayyaa kootii wajjin wal qabatuuf malee an deebinaan hordoftoonni kootis ni deebi'a. Dhageesse gaafa rabbii xiqqoo siin wayyeessee jedhee sana waan waliin ilaallu ta'a. Suni yeroo hordoftoota keetirraa bara waliin aaree kana jennee jechisiise fakkeenyaaf amma warroota suma jalatti guddatanii warroota suma jalatti feemasan akkasitti garagalan argaa. Fakkeenyaaf akka sabboonaa eenyudha maarree baalee sabboonaa baaleetti mucaa baalee warra guddisoo warra inni kuni ni mudata. Mootummaan tokko fakkeenyaaf biyya Ijiptii yoo fudhatte mootummaan amma biyya Ijiptii bulchaa jiru warruma mootummaan duraanii leenjisanii keenya jedhanii beekamtii kennanii fi ati ministeera biyyaa ta'ii ati ministeera waraanaa ta'ii jedhanii biyya qoodanitti kennamtii itti garagalee mootummichi of hin beekin itti garagalee fonqolcha irratti raawwatee mootummaa isaanii hidhuudhaan biyya bulchaa jiru. Kuni wama jiru al tokko tokko biyya Afrikaa keessatti ni mul'ata. Sigalee biyya Afrikaa keessatti al tokko tokko darbee ni mul'ata. This is very dangerous and I am sorry. Waanuma mul'atudha kun siyaasa keessatti waanuma mul'atudha yeroo amma keessatti immoo TikTok keessatti namni amma dhufee waa
ربي بيجوا ستمه يدوك مال منه انا شوف بناتي لا حول ولا قوه الا بالله وش يلا قد كده بريجا اطلاقه الله اكبر مش يسالوا كيف هذا قال انا ولا كرم بيبسا وانا دي انت ما ولا ما غلطتي ولا تبجوك توكيني بكا وجاتي an arrabatu namni kun maalaki namni kun maaliif arrabaa jaallata maaf arrabaa dhaggeeffata jedhaan ture anu amma argani miidiyaa tokkoraa xiqqoosi baqadhee yaala kootiini yaani anu bakka arrabaa naqyaana bara rabbinaa badiisu malee bakka arrabaa bakka waan namni jaallatu bareeraa yeroo dabbaran yeroo rifni isa qabuu dide Agesit namni yeroo dabbaramee bakka dabbaramee yookiin immoo aaree jaartii isaatiin wal lolee keessattuu warri biyya faranjii yeroo jaartii jalaatiin wal lolanii jaartii ijatti babaaftii beektaa biyya faranjii galatti dhiirri dubartiitti ija babaasuun hin jiru akka keenyaa kan akka yeroo kan hin jiru warruma shamarraniitu jira naan gaafa jennaan jettee jechuudha lash jechuudha gadi ba'uudha carraatti qabdu haati manaa keetti sitti kaanaan dhageessa keessattuu warri biyya faranjii keessa jiran amma maqaan jara jaankoo shaankoo komboo jinniran kun obboluma keetiin bara maqaan jijjiiratanii dhufanii gastii jala taa'u nama kumaata keessattuu bakka arrabaa warri taa'u rabbi jettee naan hin jedhini malee warra biyya faranjiiti wanni arrabaa akkana jaallatu maaliif beektaa achi kan inni doktoraa jechuudha inni opereeshinii godhullee akkana godheeyye opereeshinii caasii godhaa achi isa muttee haadha keetii maal haadha keetii nama dhaggeeffatan nan bakka irraan ga'e fudhate sigale kanaafi jumbilaas kanaafi namni arraba jaallate maaliif arraba jaallatee osoo hin taane ibs mubaarak ibsaadhaan maal jedhaa jira ammaa ta'uu anaafsii wal anaafsine namni dhibbi sadii kun kudhaniin baay'ata bara kuma sadii galchis nu beemma walii gallee amma ta'uu anaafsii walumaa gallee laa nama dhibba sadii irratti walii galle jarumti kunuu sheer godhu ni waraabbatu bakka jedhi geessan wallaahu aalam qiyaamaa boolla keessatti nuuf dhuftee maalan beekaan kuma sadii galchuu dandeenya ammatu tusi ati sagalee ol kaaftee ati waliin jenne bakka namni jaallatee kan taane hin argan amma manaa kini ciisee tokki wallaahi bakka arrabaa barbaadee naqaa ture dhageesse bakka arrabaa barbaade dhageetaa hidhadhee dhaggeeffataa ture maal jedhaa jira astagfirullah alazim jedhaa manii gixxim godhee bakka quufamu yoo arrabu namni jaallatee miti keessattuu warri biyya faranjii bakka dhaqu qabu yeroo jaartii isaatii wal lolee jaartii isaa go out your name jettee go out yeroo isin jette iyyitee jira kooti kanatti miti dhala go out don't see me by my eye naamin kooti ishee arguun barbaadu jechuudha boru galgala yeroo isin jette gadi ba'anii muka jala ta'anii bakka arrabaa sana ilaalanii sabarani boru galgala maal jette boru galgala firii jirta maaliif jette interview kana godhu interview masraata essee bakka takka teenye interview amna barbaadde yaa interview ni kairootti wayyuu qabchu si baare yaari kiyyalle kairootti waan ta'eef amma karaan deemaa wallaata hadarraa kaasee karaan deemaa xiyyaaraan biyya ta'e wayii deemee kee waan sirraa ziyaaree biyya keessa waan ummataaf adda jira ummanni kun maal jedhu waan ummanni kan waan siin hubatin takkaa jira waan sanillee akkasii hubatanii barbaada achumarratti haasoo okay isa tuun eddilaa obsite immoo kairoo ga'eetanii ijoollee biyya arabaa ajala deemtanii anaam nama waltiin buusina an ijoolleen biyya faranjii hundi jaraa hiriyoota kootii obbolaa kootii wal beennaa jiraniitu akkanatti natti cabuu malee narraa fayyadaman hin beekanu kanaaf maqaa jaraa waame yoon isin jedhe nan beeka hojii keessa achumaan waraabbattanii deemtanii ijoollee biyya arabaa nuumti laa goonee komeetti goonee fi sheer goonee fi guddifnee jennaan afaan nutti argate jettu warri biyya faranjii immoo ni beekani kanaafan jaraan qoosaanaa dhageessanii ni beekani kanaaf wasinii mool tuquun barbaadu fagoodhumatti salaamu alaikum waliin jenne jechuudha wal ziyaarra malee kanaaf warri biyya faranjii immoo ni akkaabadan simple jabbeeti maaliyyuu this is funny comedy manaamin jedhu kanaa jennaan kanaafan biyya arabaan jenne jala deemtanii Dole biyya faranjii tuke jadi rakkoon qabu anaaf jala gidduun gadina jechuudha barbaade jecha tokkoon ingiliffa tokkoon nama siisa ibsaa koo
ست مسنجر نابل بلو يو بقى مسنجرا وجاسا نابل بلي اوكي نابل بلي تي وانا ستي مدير واي كنا سنه بدي چمان اسمني ولا ما نقول ايه وانا تم تكون انك سجل وندي ما دفتي ودن دا بلا كست تيني والله انا يونم في داون تشسن نابغلا سمو وانا تيجي بربادي واحد وان انا بربادو نما في سدبو حتى مبارك ما وان سرن كامل انجلو اتي ما غير تو نم بيخا وان سمرا مالك دي بتو مالك جرو نما جيسو انا ما تاتو بفاج تشاتو ما لو اتشيو